kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin akkasumas afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa hojii isaaniidhaan qabsura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis gadannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsaa dubbii amantaa kan jedhu karaa waasaappii garee irratti jalqabuun keenya ni yaadatama. Guyyaa jalqabaadhaaf immoo haala kanaatiin karaa yuutuubiis waraabnee karaa lamaanuu akka barumsi kun itti fuudhaaf murteessinee eegalleetu jirra. Barumsa dubbii amantaa kutaawwan kutaa tokkoffaadhaaf kutaa lammaffaa waldaa bakka barumsaatti akka baranne ni yaadattu. Har'a immoo akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti kan barannu kutaa sadaffaarraa eegallee kan ta'udha jechuudha. Tarii obbolaawwan keenya bakka adda addaa kanneen jirtan barumsa kana yuutuubiidhaan jalqabdanii har'a hordofuudhaaf kan jirtan yoo jiraattan kutaa tokkoffaadhaaf lammaffaa yoo barbaaddan lakkoofsas taa'e kanaan karaa waasaappii akkasumas karaa teelegiraamii argachuu ni dandeessu. Kutaa kanarraa kaasuudhaan garuu asumaan karaa yuutuubii kanaas karaa garee waasaappiidhaas barumsi kun ni darbaa jechuudha. Haala kanaan kennamuunsaa faayidaawwan guddaadha kan qabaatu. Barumsi kun callisneetuma sagaleedhaan kan dhaggeeffannu qofa ta'uu kan qabu osoo hin taane koorsii mana kiristaanaadha. Koorsii mana kiristaanaa keenyaa immoo barreeffataadhaan barachuu kan qabnu waan ta'eef sagalee qofaadhaan kan argamu barreeffachuudhaaf xiqqoo kan rakkisudha. Haala kanaatiin qophaa'ee gaafa dhufu garuu obbolaawwan barumsa kana barannuudhaaf barreeffannee kaawwachuudhaaf nuuf salphataa jechuudha. Carraa akkasii bu'aa akkasii ni qaba. Akkasumallee barumsi kun karaa adda addaa waasaappii irratti yeroo argamu yeroowwan murtaa'e booda waan taphaduuf asirraan garuu taa'ee yeroo barbaannetti irra deebinee dhaggeeffachuu barachuu waanta dandeenyuuf kana yaada keessa galchuudhaan karaa lamaanuu dabarsuudhaaf eegalleera jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya tajaajila keenya nuuf eebbisuun nuuf cimsuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan qabiyyee barumsa kanaa jennee barumsa sanaa akkuma ilaalaa turre boqonnaa 8 barachuudhaaf eegalleerra. Boqonnaa tokkoffaa amantaa jennee kan eegalle kan ammaati jechuudha. Boqonnaan lammaffaa sirna uumamaa gara fuulduraatti kan barannu. Boqonnaa sadaffaa icciitiiwwan utubaa amantaa 5 seensa isaanii ilaalla. Isaa booda kanneen jiran 5 immoo icciitiiwwan kana 5 tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Icciita Sillaasee, foonummaa, cuubbaa, qurbaanaa fi du'aa ka'umsaa isaan kana tokko tokkodha kan barannu. Kaayyoon barumsa dubbii amantaa kaayyoo isaa yeroo laallu barumsa kanaan akka baranne ni yaadattu. Waaqayyoon beekuu, waaqayyoon jaallachuudhaa fi waaqayyoon tajaajiluudha kaayyoon barumsa kanaa jechuudha. Namni tokko kiristaanni tokko yeroo dhalatu karaa harmee isaadhaa fi karaa abbaa isaa kiristaanummaa cuubbaa erga argatee booda yeroo of baru garuu maal ta'uu qaba? Jalqaba mana kiristaanaatti yeroo seenu waaqayyoon uumaan isaa eenyu akka ta'e beekuu qaba jalqaba. Kana booda uumaa isaa kan erga beekee booda immoo jaallachuu danda'a jechuudha. Jalqaba uumaa keenya yoo beekne jaallachuudhaaf nu rakkisu. Akka jaallannu kanneen nu taasisan wantoonni baay'een wanta jiraniidhaaf isaan sana yeroo uumaa keenya beeknu uumaa keenya jaallachuudhaaf karaa salphaa nuuf banaa jechuudha. Uumaa keenya erga jaallannee booda immoo ni tajaajilla. Tajaajilu jechuun waaqessuu jechuudha. Garuu kana osoo hin beekin deemnee tajaajilummaarraa waaqessummaarraati kan kaanu yoo ta'e akkuma ariifanneetti seenne akkuma kana deebinee ammas ariifannee keessaa baanaa jechuudha.
garuu jalqaba uumaa keenya eenyudha akka ta'e maalummaa isaa yoo beekne ni beekna yeroo jennu waaqayyoon guutummaatti beekna osoo hin taane gooftaan keenya mataa isaatiin waa'ee koo kana beekaa waa'ee koo kana hubadhaa fayyina keessaniidhaaf kan siif ta'u kana baradhaa kan nuuf jedhe waa'ee gooftaa keenyaa waa'ee uumaa keenyaa ni barannaa jechuudha. Kana booda immoo uumaa keenya jaallannee erga jaallannee booda umurii biyya lafaatti nuuf kennamte hundumaa isa tajaajiluudhaan akka dabarsinuuf barumsi kun akkuma maqaasaa hundeedha jechuudha. Akkuma maqaasaa bu'uuradha. Kanaaf haala kanaatiin hubanne barumsa kana kaayyoo kana keessattidha barachuu kan qabnu jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa amantaan maalii kan jedhu jalqabnee kutaa tokkoffaaf lammaffaa tokkuma barannee amantaan maalidha? Amantaan wanta ijaan hin agarre tokko, wanta beekumsa sammuu keenyaatiin ol ta'e tokko, wanta miira keenyaan ol ta'e tokko ni jira, ni raawwatama, sirriidha jenne amanuu jechuu akka ta'e. Amantaan immoo wantoota lama kan of keessaa qabu, amanuudhaa fi amanamuu. Amanuu jechuun kanneen amma kaasne kana amanuu, waaqayyoon jiraachuusaa amanuu, waaqayyo addunyaa kana uumuusaa amanuu, dubbii fayyinaa raawwachuusaa amanuu. Amanamuun immoo wanta amanne sana hojiitti raawwachiisnee argamsiisuudha. Fakkeenyaaf cuubbaan dhuguma mucummaa Sillaasee ni argamsiisti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 gooftaan keenya akkuma dubbate sana yeroo amannu yeroo cuubamnu immoo maal taasina? Sana hojiidhaan agarsiisne jechuudha. Inni kun amanamuu jedhama. Akkuma kanaa dhiigaa foon gooftaa keenyaa yeroo nyaannee dhugnu bu'uura gooftaan keenya nuuf kaa'ee wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 kaasnee yeroo ilaallu dhiiga koo foon koo kan nyaatu jireenya bara baraa qaba kan jedhu sana kan amanne kana yeroo dhiigaa foon gooftaa keenyaa fudhannu ni amanamne jedhamna. Kanaaf isaan kalamaadha. Amantaaf amantii. Amantaan wanti amanne sun kan bakka itti ibsamu bakka dhaabbata tokko keessatti kanneen walitti qabamnee argamnu amantaa akka jedhamu. Amantiin immoo kan mataa keenyaa laphee keenya jechuudha. Wanta amanne sanaaf ammam akka amanamne kan ittiin ibsamu jechuudha. Amantaan yeroo kennamtu guutuudha. Amantiin garuu guddachaa deemti. Hundumti keenya amantaa tokko qabna. Garuu amantiin keenya immoo adda akka ta'e isa kana guddisuudhaaf immoo yeroo hundumaa uumaa keenyaaf amanamummaa nuti argamsiisnu bu'uura akka ta'e kanas ilaalleerra. Amantaan akkamitti argame? Jalqaba waaqayyo ergamootaaf akka inni kenne, ergamoonni barbaadanii waaqayyoon akka isaan argatan, dhalli namaas immoo isaa booda uumaa isaarraa akka isaaf kennamte ergaa Yihuudaa lakkoofsa 3 dubbisnu boqonnaa tokko qabdi. Amantaa qulqullootaaf kennamteef yeroo hundumaa akka wareegamtaniidhaaf isiniif barreessuudhaaf ariifadhechuudhaan akkuma dubbate tokkittiidha waaqayyoorraa Addaamiif dhala namaadhaaf kennamteetti achiidha eegalee. Amantaan kiristaanummaa immoo innumti sun wal qabachaa dhufuudhaan dhalannaa gooftaa keenyaadhaan kiristaanummaan maqaa argateera. Sana booda immoo abboondonni keenya yeroowwan adda addaatti ortodoksii, tawaahidoo, ortodoksii jechuun daandii sirrii, daandii qajeelaa jechuu akka ta'e, tawaahidoo jechuun immoo tokkummaa, amalli lamaan samiirra kan ture amalli waaqummaadhaaf dhala namaarraa kan fudhatame qaamni namummaa, qaamonni kun lamaan tawaahidoodhaan qaama tokko ta'anii, amalli kun lamaan tawaahidoodhaan amala tokko ta'anii kana booda adda ba'uun hin jiru kan jedhu yaada mintaawee, yaada nisxiroosii fi kanneen isa fakkaatan abboonni keenya qulqulloonni falmuudhaan kan isaan moggaasan ta'u walgayinii kan sadeffaadha kan ture bara 431 kan geggeeffameen akka ta'e irra isaa keessa ilaaluudhaaf yaalleerra. Guyyaa har'aa garuu kutaa sadeffaa barumsa kanaa kan eegalluudha kan ta'u. Kutaan sadaffaa barumsa kanaa dogmaa qannoonaa fi darbii darboo kan jedhudha. Manni kiristaanaa keenya, manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo wantoota sadiidhaaf ni qajeelfamti. Sirni ittiin bulmaata keenya, qajeelfamni keenya wantoota sadii kan of keessaa qabudha. Isaanis warreen akka mata dureetti amma ilaalle kanadha. Dogmaa qannoonaa fi darbii darboo warreen jedhaman jechuudha. Dogmaa jechuun maal jechuudha? Dogmaa jechuun jecha Giriik irraa kan fudhatamedha. Hiikni isaa maal jechuudha? Hundee amantii jechuudha. Kan hin jijjiiramne, yeroo hundumaa dhugaa kan ta'e, kan hin fooyyofne, akkam akka ta'ellee ammam akka yoo turellee dulloomuu kan hin dandeenye ta'uusaa manni kiristaanaa keenya sirnoo isheen qabdu keessaatu inni jalqabaan isa kanadha jechuudha. Argamni isaa waaqayyoorraadha dogmaanii. Waaqayyoorraa kan ta'e yeroo hundumaa dhugaa ta'e kan jiraatu jechuudha. Dhala namaadhaan kan hin murtoofne jechuudha. Rakkinniif gidiraan barbaade yoo dhufellee hanga du'aatti jabeessinee kan qabaannu lubbuu keenyaaf
du'aan dabarsuudhaaf kan dandeenyu amma sanaatti kan geenyu malee yoomuu taanaan kana gadhiisuudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Kan fooyya'uu hin dandeenye qaamni kamiyyuu qaama olaanaa mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e qulqulluun Sinoodosii illee kana sirreessuudhaaf kana haala kanaatti fooyyessuudhaaf aangoo kan hin qabnedha. Kanaafuu dogmaan yoomuu taanaan bara baraaf amma biyyi lafaatti uftutti yeroo hundumaa dhugaa ta'ee kan jiraatu addunyaa lammaffaattis immoo akkuma kanaan kan itti ufudha. Egaan hiikkaan dogmaa akka kanaa yoo ta'e mana kiristaanaa keenya keessatti dogmaawwan kanneen jedhaman warreen akka kamiiti yoo jennu kunoo isaan kanadha. Asitti tarreeffamanii kanneen jiran kun akka fakkeenyaatti kanneen ta'an isaan kana ilaaluu dandeenya. Tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyoo Sillaasee jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya gara fuuldaatti boqonnaa afuraffaatti kan barannu iccita Sillaasee jechuudhaan sadummaa addaanii qaba. Sadummaa addaa gaafa jennu qaamni sadii tokkummaa waaqummaa kan qabu maqaadhaan, hojiidhaan, qaamaan sadii kan ta'e jechuudha. Kun yoomuu taanaan kan jijjiiramu miti. Tokkummaadhaan sadummaa Waaqayyoo bara baraaf duras kan ture ammas kan jiru addunyaa dabarsis bara baraaf kan jiraatu. Namni akka barbaade ta'e addunyaan akka barbaade taate qaamni kana sirreessu hin jiru sirraa'us hin danda'u kun akkumatti kan amannee fudhachudha jechuudha. Namas waaqas ta'u gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Gooftaan keenya gonka namaaf gonka waaqa kan ta'edha. Tawaahidoodhaan nama kan ta'e jechuudha. Kanaaf Kiristoosiin gooftaa keenyaan al tokko namadha akka tokko waaqadha jennee sirreessuu hin dandeenyu. Yoomuu taanaan kun bara baraaf dhugaa ta'e kan jiraatudha jechuudha. Dubra bara baraa ta'uu haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii gooftaa keenya kan deesse giiftiin keenya bara baraaf dubroodha. Kun yoomuu taanaan wanti barbaade dhufee haa sirraa'u jedhamuuf kan hin dandeenyedha. Abboommiiwwan kurnan yoomuu taanaan kabajamuu qabu abboommii Waaqayyoodha. Yoomuu taanaan abboommiin afuraffaa yookiin abboommiin shanaffaa hin ajjeesiin kan jedhamu gaarii ta'uu hin danda'u. Ajjeesuun eeyyamamuu hin danda'u. Yoomuu taanaan hin ajjeesiin dhabeqa. Hin hatiin hin ejjiin. Ayi ejji gaarummaadha jedhamee jijjiiramuudhaaf hin danda'u jechuudha. Innaa isaan kun akka fakkeenyaatti dogmaa jechuudhaan kaa'uu dandeenya. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Galaataatti kan erga boqonnaa tokko lakkoofsa 8 yommuu ilaallu maal jedha? Haa ta'u garuu innus haa ta'u ergamaan samiirraa wangeela nuti isiniif lallabne irraa adda kan ta'e wangeela biraa yoo isiniif lallabe kana baarame haa ta'u jechuudhaan kaa'eera. Nullee yoo ta'e dogongorree deebinee dhufne haa akkas miti Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenya inni waaqa miti jennee yoo isinitti lallabne dabaltanii nun dhagayinaa kan jalqabaa kana qabadhaa jiraadhaa jechuusaati. Maaliif dogmaa yoomuu taanaan keessa deebi'amuu waanta hin dandeenyeef jechuudha. Kan lammaffaa qannoonaadha. Qannoonaan mana kiristaanaa keenya keessatti bakkaawwan baay'eetti kan argannudha. Jecha Giriikii kanoon kan jirurraa kan argame sirna dambii adabbii safartuu jechuudha. Keessumattuu mana kiristaanaa keessatti maal jennee fayyadamna? Akka sirnaatti ni fayyadamna. Akkasumas immoo akka safartuutti ni fayyadamna. Safartoochuun maal jechuudha? Waan tokko sirrii ta'uudhaa isaaf sirrii ta'uu dhiisuusaa adda baasu jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaalluuti kitaaba qulqulluu keenya kitaaba 81 kan qabnu wangeelota 4 qabna. Wangeelonni 4 kun addunyaa irratti dhugaa kanneen ta'an isaan 4 qofadha. Qulqulloonni abboonni keenya bara 300 booda kanneen turan wangeelaawwan 4 kana qannoonaa fayyadamuudhaan safartuu fayyadamuudhaan wangeela warreen sobaarraatii adda baasanii nuuf kaa'aniiru. Wangeela Phexros, wangeela Maariyaam, wangeela Yihudaa jechuudhaan guyyaarraa sobdoonni baay'een kan qabatan sanarraati adda baasuudhaan wangeela gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan sirrii adda kan nuuf baasan qannoonaatiin. Inni kun bakka kanatti ni fayyada. Asitti garuu kan ilaallu akka sirnaatti qannoonaa kan fayyadamnu malee akka safartuutti miti. Safartuutti kan fayyadamnu waa'ee kitaaba qulqulluu fakkeenyaaf yeroo barannu achitti fayyadamuun ni danda'ama. Asitti garuu akka sirnaatti ilaaluudhaaf dandeenya. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 irratti wanti hunduu sirnaan ta'uun dubbateera. Wanti hundumtuu sirnaan haa ta'u akka barbaanne raawwachuu miti. Gooftaan keenya maal jedheera? Cuubbaan dhuguma mucummaa Waaqayyoo deebiste jechuudhaan dubbateera. Qurbaanni mootummaa Waaqayyoo nama galchise jechuudhaan dubbateera. Kun immoo raawwatamuu kan ta'u akkamittidha? Sirnaanidha. Sirna mana kiristaanaa jechuudha. Inni kun immoo qannoonaa jedhama. Sirni kun qulqulluu Sinoodosiidhaan yeroo adda addaatti kan kennamu. Abboonni keenya walgahii hafuura qulqulluu gidduutti argamuun walgahii Sinoodosiidhaan walitti qabamuudhaan sirna mana kiristaanaa kan isaan itti raawwatan jechuudha.
duuka bu'oota gooftaa keenya irraa kaasuudhaan hanga guyyaa irraatti akkasumas immoo gara fuulduraatti amma manni kiristaanaa jiraattutti amma dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaatti manni kiristaanaa keenya tajaajila bara isaa mo'achuu danda'u bara adda addaatti egaa tajaajilli mana kiristaanaa maal ta'uu qaba bara isaa wajjirraa wal simatee bara kana mo'achuu waanta qabuudhaaf abboonni keenya yeroo adda addaatti walitti qabamanii tajaajila yeroo isaa wajjirraan deemu sirna isaan ittiin kaa'anidha jechuudha. Sirna qiddaasee ilaaluu dandeenya, sirnoota adda addaa akka tsoomii fa'aa ilaaluu dandeenya. Isaan kun qannoonaa jedhamuudhaan manni kiristaanaa keenya ni dubbata jechuudha. Abboonni keenya durumarraa kaasanii duuka bu'oonni gooftaa keenya sirna baasaa duraniiru. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 16 olaallee lakkoofsa 4 irratti qulqulloonni duuka bu'oonni jechaadha. Magaalota keessa yeroo naanna'anis sirna duuka bu'oonnii fi jaarsolii keessumatti murteessan akka eeganiif kennaniif jechuudhaan dubbata. Qulqulluu Phaawulos fa'aa turanis sirna kana kan kennaa turan jechuudha. Akkuma kanas dabarree ilaallee yaa abboota keenyaa obboloota sirna isiniif hojjenneen osoo hin taane haxxummaan deddeebi'an hundarraa akka adda baatan maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin isin ajajna. Sirnaan akka jiraattan jechuudhaan dubbata. Kanaaf kiristaanummaa keessatti sirnaan jiraachuu qabna. Sirni kun immoo abboonni keenya sinodoosiidhaan kan nuuf kennedha jechuudha. Walumaa galatti egaa qannoonaa jechuun maal jechuudha? Qulqulluun sinodoosii abbootonni keenya hafuura qulqulluudhaan baroota adda addaatti fooyyessuu kan danda'an jechuudha. Yeroodhaa fi haala isaa ilaaluutiin tajaajila yeroo isaa simatu akka ta'u kan ittiin nuuf sirreessanidha jechuudha. Manni kiristaanaa keenya qannoodhaawwan kana baay'ee qabdi. Yeroo cuubbaa guyyaa 48 ta'uun isaa kun qannoonaadha. Daa'imni tokko du'uudhaaf yookiin guyyaa kana dura cuubamuu ni danda'a. Tsoomiin dogmaadha. Namni kamuu tsoomuudhaatti mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Garuu yeroon tsoomii immoo maalidha? Qannoonaa jedhamuudhaan beekama. Yeroowwan guyyaarraa tsoomiiwwan 7 qabna kun qannoonaati. Sa'aatiin isaallee akkuma kana qannoonaati jechuudha. Qiddaaseen illee akkuma kanaati. Qiddaaseen yeroon isaa yoo ilaalle inni kun qannoonaadha. Fakkeenyaaf gara kiristaanummaatti reefuu kanneen dhufaa jiraniin amma sa'a 9tti tsoomaatti as qaddasaachuu hin danda'amu. Amma sa'aatii 4tti tsoomuudhaan qiddaasee akka qaddasamu taasifama. Keessa immoo deema yeroo isaanii amantaa isaaniitti ciman immoo amma sa'a 6tti akka isaan tsooman akka sa'a 8 9 jechuudhaan abboonni haala kanaatiin ni sirreessu. Luboonni sirna qulqulleessaa irratti hirmaatan illee akkuma kanaa qannoonaati. Bakka jirutti 7 12 24 bakka jirutti immoo lamaanuu amma danda'amutti sirni mana kiristaanaa keenyaa ni ajajachaadha. Kanaafuu isaan kun maal jedhamu? Sirnoota jedhamu. Sirnoota yeroo adda addaatti abboonni kan jijjiiruu danda'an jechuudha. Yeroo isaa kan simate tajaajila akkasii manni kiristaanaa akka argattuudhaaf kan taasifamu jechuudha. Kan sadeffaadhaaf kan xumuraan immoo maali? Darbii darboo kan jennudha. Darbii darboon walirraa kan fudhatamu, kan dhaalamu, akkasumas immoo abboonni durii kan isaan raawwatan warreen irraa akka saafataniidhaaf kan taasifamudha salphaanumattu. Inni kun manni kiristaanaa keenya hundeen keenya qulqulloota raajotaadhaa fi duuka bu'oota waanta taateedhaaf isaan irratti ni hundoofna jechuudha. Qulqulluun raajichi Musee maal jedha? Seera Ba'uu boqonnaa 4 yoo ilaalle guyyaa Kooreebitti fuula Waaqayyo gooftaa kee dura dhaabbattee waan ijoonni kee argan akka hin irraanfanne akkasumas maal taasisi bara jireenyaa kee guutuutti laphee keessa akka hin buune akka of keessaa hin balleessine of eeggadhu. Lubbuu kees immoo jabaadhuutii eegi. Seera kanas immoo ijoollee keedhaaf dabarsechuudhaan dubbatanna. Seeronni abbootii keenya kallattiimaan kan nuuf kennaman abboota keenyarraa barreeffamaan isaa ta'u osoo hin barreeffamiinis kan fudhannedha jechuudha. Darbii darboon mana kiristaanaa keenyatti bakka guddaa hin qabudha. Kitaabni qulqulluun mataa isaa guyyaarraa kan qabnu 81 kan jennu keessumattuu warreen kakuu haaraa yoo fudhanne fakkeenyaaf wangeelota arfan yoo ilaalle darbii darboon kan barreeffamanidha. Qulqulluun Maatewos gooftaan keenya erga ol ba'ee booda bara waggaa 8ffaatti kan barreesse yeroo gooftaan keenya barsiisaa ture sana nootii qabaatee miti. Wanta dhaga'ee barreesse. Qulqulluun Luqaas gooftaan keenya irraa kanneen baratan kan akka qulqulluu Phexros kan isaan isatti himan isaan irraa fudhatee barreesse. Akkuma kanaas immoo warreen isa booda jiran qulqulloonni baay'een akkuma kanaatiin kan isaan barreessanidha. Kun bakka guddaadha kan qabu. Qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Yaa obboota koo jabaadhaa dhaabbadhaa. Jecha keenyaanis ta'e ergaa keenyaan tuffiitii barattan qabadhaachuudhaan dubbata.
jecha keenyaan isaa ta'u ergaa keenyaan jecha jechuun ishee kana jechuudha wanta hin barreeffamin garuu darboodhaan kan sii dhufe jechuu dubbata bakka baay'eetti ka'eera kitaaba qulqulluu keessa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:8 olaalle Iyyaanesii fi Iyyaan Beres isaan kun maqaan isaanii jiru kitaaba qulqulluutti jiru seera ba'uu keessatti kan ibsamanidha garuu jarreen kun hin barreeffamne Phaawulos garuu jarreen kana maqaa isaanii darboodhaan wanta dhageenyaaf asitti barreessee ni arganna jechuudha. Walumaa galatti kun manni kiristaanaa keenya isaan kana sadaniin kan isheen geggeeffamtu ta'uusaa sirriitti kan nu barsiisudha jechuudha. Barumsa keenya kutaattaanuun hundeewwan dubbii amantaa kanneen jedhaman jiraachuu waaqayyoo maqaalee waaqayyoo jechuudhaan tartiibaan kanneen dhufan kan itti fufna kan ta'u kan guyyaarraa amma kanaatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.